gidduu kana dhiiga dhangala'uu keessatti amantoonni baay'ee lubbuun isaanii darbeera. Akka staatistiksiin amma waldaa kiristaanaa qaqqabetti Makkaan Yesuus keessa duwwaa gara nama 34tu awwaalame torban kana duwwaa. Kanaaf isa kanaaf baay'ee kadhataa jirra. Lubbuu isaanii Waaqayyo haa boqochiisu karaa Kiristoos. Yoo yaashima akkam jirtu nagaaf jaalala Waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteeti. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnus dafanii akka isiniif dhufaniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Namni Waaqayyo raajii masarrattaa ayya sagantaa kadhataa soomaa fi sagada guyyaa 21f guyyaa gaafa duwwaa 3 kan eegalu labsanii jiru. Haala amma biyyi keenya keessa jirtu ilaalchisee kan kiristaanotarraa eegamu Waaqayyoon kadhachuudha. Kanaafuu waldaan kiristaanaa, luboonni, soortonni, hojjettoonni wangeelaaf kiristaanonni hundinuu bakka jirtanitti saba gara kadhannaatti galchitanii nu wajjin Waaqayyoon akka kadhattan jechuudhaan dhaamsa kana isiniif dabarsanii jiru. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota televizyiinii Mo'aa akkasumas immoo sabni keenya iddoo adda addaa jirtan guyyaa kana keessummoota wajjiniin gara keessan kan dhufnu luba Dr. Yoonaas Yiggazu pirezidantii waldaa kiristaanaa warra wangeelaa Makkaan Yesuus Itoophiyaa akkasumas immoo Bishop Daniel Selbo Bishopii North American Lutheran Church taanetu isaan North American Lutheran Church irraa dhufanii akkuma beektan haala biyya keenya keessa jiru ilaalchisee Waaqayyoonis kadhachuudhaaf haala biyya keenya keessa jirtu keessatti immoo maal gochuu dandeenya, maal gargaaruu dandeenya isa jedhu mari'achuudhaaf, yaaduudhaaf, daawwannaadhaaf dhufne kanarratti yeroo gaarii Waaqayyo nuuf kennaa jira. Haala gidduu kana ta'aa jiru waldaa kiristaanaa keessattis, waldaa kiristaanaadhaa alattis saba keenya gidduutti waan ta'aa jiru baay'ee itti gaddaa garaan keenyatti cabaa Waaqayyo harka isaa diriirsee rakkina saba keenya gidduu jiru akka inni buqqisuuf Waaqayyoon kadhachuudhaaf kan nuyi dhiyaanne. Tolee hordoftoonni TV Araaraa hundumtu keessan lafa jirtanitti nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u jecha biyya keessas biyya alas kan jirtanii iddoo sagaleen kun itti dhaga'amu hunduma nagaan Waaqayyo Abbaa kan Ilma isaa kan Hafuura Qulqulluu isiniif haa ta'u jecha haala amma biyyi keenya keessa jirtu nama tokko duraa dhokataa miti, nama hundaafuu ifaadha. Nuyi kiristaanonni akka dubbii Waaqayyootti kan nurraa eegamu jira. Wanti nurraa eegamu haala kam keessatti Waaqayyoon kadhachuudha kan nurraa eegamu. Kanaafi boriituu kaasee jechuudha. Bor gaafa guyyaa 2 ji'a 3ffaarraa kaasee jechuudha. Soomaaf sagada guyyaa 21f waa'ee biyya kanaaf Waaqayyoon kadhachuudhaaf waan jirruuf amantoonni waldaan kiristaanaa, luboonni, paasteroonnis, hojjettoonni wangeelaa hundinuu lafa jirtanitti saba gara kadhannaatti galchitanii nu wajjin Waaqayyoon akkasiin kadhattanii dhaamsa kana isinii dabarsuu barbaada. Sababni isaa tokkummaadhaan yoo gara Waaqayyootti iyyine Waaqayyo biyya keenya kanaa nagaa ishee badee deebisaa. Lafaafis namaafis qilleensaaf waan hundumaa fi nagaan hin deebi'a. Nagaan harka Waaqayyoo keessa waan jiruuf. Rakkina saba keenya gidduu jiru akka inni buqqisuuf Waaqayyoon kadhachuudhaaf kan nuyi dhiyaanne akkasumas immoo kadhannaa labsuudhaaf. Seexanni dhiiga dhangala'uu jaallata, dhiiga dhangalaasuus jaallata. Kana immoo Waaqayyo hin jaallatu. Isa kanarratti Waaqayyo akka inni nu gargaaruufi. Barachuufis, tajaajiluufis, nagaduufis waan hundumaaf nagaan hangafa wanta ta'eefi ani nagaadha jedhe gooftaan keenya. Nagaan isinii kennu akka biyyi lafaa isinii kennu miti jedhe. Nagaan harka Waaqayyoo keessa waan jiruuf Waaqayyo fuula araarasaa nagaa isaatiin akka inni gara biyya kanaatti araaramuu fi Waaqayyoon kadhannaa jechuudha. Sagantaan kun akka yeroo koronaa ture galgala isinii darbaa garuu boriif in darbuu qidaamee kaasee isinii darbuu jalqaba jechuudha. Kanaaf akkasin nu wajjiniin kadhattananii
dhaamsa kana isinii dabarsaa jechuudha. Waaqayyotti kan jaallatamtanii uummata biyya keenyaa amantoota bakka adda addaatti argamantan hunduma keessan ayyaanni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyoo tokkummaan hafuura qulqulluu hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Nagaan isiniif haa ta'u. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti waldaan kiristiyaanaas biyyi keenyas qorama adda addaa keessa darbaa jirra. Biyya keenya diinni itti bobba'ee biyya badhaadhinni guddaan irraa eegamu, biyya gammachuudhaaf maltu, biyya ofirraa haftee ormaa fi bu'aa ta'u buusuu dandeessu karaa kamiin iyyuu haa ta'u, karaa beekumsaa haa ta'u, karaa qabeenyaa haa ta'u, karaa ofitti amanuu haa ta'u, biyya gaarii kana humni adda addaa itti bobba'eetu cabsuu yaala. Biyyi keenya waggoota darban kana dirree dhiigni utuu walirraa hin citin itti dhangala'u taatee jirti. Haalli nu keessa jirru wal makaa garri isaa kan hin beekamne fakkaata. Garuu wanti tokko jira. Nuti waldaa kiristiyaanaati, geggeessitoota waldaa kiristiyaanaati, hojjetoota waldaa kiristiyaanaati, hundumaan ol immoo amantoota. Amantoota erga taane immoo wanta Waaqayyo gochuudhaaf jiruuf wanta inni danda'u amanneetu akka amantootaatti jiraanna. Haala abdii kutannaa keessatti abdiidhaan jiraanna. Haala dadhabbii keessatti jabina fuula duratti ilaallee tarkaanfanna. Haala yaaddoo keessatti of keessatti amantii qabna. Waaqayyoon amanna. Waaqayyo haala jiru kana hundumaa jijjiiruu danda'a jennee amanna. Egaa Waaqayyo karaa isaa waan hojjetu qabaa. Haa ta'u iyyuu maleessaatii waldaa kiristiyaanaa amantoota ofiisaatii karaa Kiristoos filate isaan kana bobbaaseetu biyya keenyaaf wanta waa'ee baasu, nagaa biyya keenyaaf buusu hojjeta. Wangeelli biyya kanatti lallabameera. Humni wangeelaa jira. Bakka humni wangeelaa jiru immoo humni wangeelaan mormus inuma bobba'a akkuma kana cime. Egaan naanna'ee qorama sana keessa darbame garuu wangeelatu mo'a. Humni wangeelaa sammuu ilmaan namaa hundumaa mo'ee guyyaa gaddaan har'a yaadataa jirru kana gaaf tokko immoo qoramni kun nu jajjabeessee nu bilcheessee nu dabarsee galanni Waaqayyoof haa ta'u yeroon itti jennu hin dhufa. Waa lamaan tokko sadan tokkoon ergaa dabarsuu barbaada. Akka waldaa kiristiyaanaa makaana Yesuusitti amantooti keenya baay'een isaanii qorama sadarkaa adda addaa keessa darbaa jiru. Isaan kaan maatii isaanii dhabaa jiru. Isaan kaan daa'imoota isaanii dhabaa jiru. Isaan kaan lubbuu isaanii dhabaa jiru. Dhiigi dhangala'aa jira. Amantootumti kan keenya iyyuu kiristiyaanotumti iyyuu du'a keessatti qooda fudhataa jiru. Isaan illee Kiristoosiin waan amananiif guyyaa du'aa ka'uu sanatti jireenyaan hin ka'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa isaan kaasa. Garuu amantoonni kan jiraannu ofii jiraannee du'uuf duwwaatu hin ta'in ormaaf jiraannee jireenya ilmaan namootaa akka argatan barbaanna gatii ta'ee fi dafnee du'uu hin barbaannu. Ergaa qabna gatii ta'ee fi akkuma Phaawulos jedhe an jireenyaan jiraachuun koo isiniif waa'ee baasa akkuma inni jedhe yooyyuu Kiristoos wajjin ta'uu hin jaallanna ta'e jireenyaan jiraachuun keenya immoo waa'ee baasa. Inni lammaffaan kadhatatti jabaadha. Kana keessa darbuudhaaf yeroon isaa yeroo kadhataati. Waaqayyo nu arga jennee ganama kana waliin dudubbataa turre. Waaqayyo haala nuyi argamuu hin dandeenye keessatti ija isaatiin nu arga. Inni nu arge kana immoo bakkee gogaa kana keessaatii dirree lalisaatti nu baasa. Akka biyyaattis akka waldaa kiristiyaanaattis. Inni sadaffaan kan dhibaman kan rakkatan rakkina keessa illee yoo jiraanne isaaniif harka keenya bal'isuunii fi wal gargaaruuf wal irkisuun baay'ee barbaachisaadha. Dhumarratti nuti duuka buutota Kiristoos warri taane akka duuka buutota Kiristoositti wanta Kiristoos hojjete gochuudhaaf dhama'uudha Kiristoosiin fakkaannee deddeebi'uun hin mala. Jabaadhaa, barri hamaan hin darbaa, yeroon ifaa immoo hin dhufaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'ee ulfaadhaa lubaa.
macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoobsa 14 akkas jedha. Sabni koo warri dhuunfaa koo ta'an kun gad of deebisanii ana barbaaddatanii karaa isaanii isa amaarraa deebi'anii yoo na kadhatan ani waaqarraa isaaniif nan dhaga'a, cubbuu isaanii isaaniif nan dhiisaa, biyya isaaniis nan fayyisaa jedha. Kadhannaan dhugaaf hafuuraan ta'uu nama miti lafa fayyisaa jechuudha. Kanaafi kutaa kana keessatti ergaan kun dubbatu sabni koo warri dhuunfaa koo ta'an kun jedha. Tokkoffaan yoo na barbaaddataniidha. Lammaffaan karaa isaanii isa amaarraa yoo deebi'aniidha. Sadaffaan immoo yoo na Waaqayyoon kadhatan jedha. An cubbuu isaaniin dhiisaa'idha, biyya isaaniis nan fayyisaa jedha. Kanaaf yeroon kun jechuudha guyyaa 21 kun yerootti fuula Waaqayyootti gadi of deebifnu jechuudha. Hordoftoonni TV Araaraa lafa jirtanitti nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u jechaa biyya keessaas alaas kan iddoo jirtan sagaleen kun itti dhaga'amu hundumaatti nagaa Waaqayyoo Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu isiniif haa ta'u jechaa haala amma biyyi keenya keessa jirtu nama tokko jalaa dhokataa miti. Nama hundaafuu ifaadha. Nuyi kiristaanonni dubbii Waaqayyootti kan nurraa eegamu Nuyi kiristaanonni akka dubbii Waaqayyootti kan nurraa eegamu jira. Haala kam keessatti Waaqayyoon kadhachuudha kan nurraa eegamu. Guyyaa gaafa lamaa irraa kaasee soomaaf sagalee guyyaa 21 waa'ee biyya keenyaaf Waaqayyoon kadhachuudhaaf waan jirruuf waldaan kiristaanaa, luboonni, soortonni, hojjettoonni wangeelaa fi amantoonni hundinuu lafa jirtanitti saba gara kadhannaatti galchitanii nu wajjin Waaqayyoon akka kadhatan dhaamsa kana isiniif dabarsuu barbaannaa jedhani. Sababni isaa yoo tokkummaadhaan gara Waaqayyootti iyyinee Waaqayyo biyya keenya kana nagaashee badee deebisee lafaafis namaafis qilleensaafis waan hundumaaf nagaa hin deebi'a. Nagaan harka Waaqayyoo keessa jira waan ta'eef barachuufis tajaajiluufis daldaluufis waan hundumaaf nagaan gafa waan ta'eef nagaa koon isiniif nan kennaa jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Nagaan ani isiniif kennu akka biyyi lafaa isiniif kennu miti jedhe. Nagaan harka Waaqayyoo keessa waan jiruuf Waaqayyo fuula araarasaa nagaa isaatiin akka biyya keenyatti araaramuuf Waaqayyoon kadhannaa jechuudha. Sagantaan kun akka yeroo koronaa galgala isiniif darba. Kanaaf akka isin nu waliin kadhattaniif dhaamsa isiniif dabarsina. Seenaa baraa lammaffaa boqonnaa 7:14 irratti sabni koo warri dhuunfaa koo ta'an kun gad of deebisanii ana barbaaddatanii karaa isaanii isa amaa irraa deebi'anii yoo na kadhatan ani Waaqa irraa isaaniif nan dhaga'a, cubbuu isaanii isaaniif nan dhiisaa, biyya isaaniis nan fayyisa. Kadhannaan dhugaaf hafuuraan ta'uu nama miti lafa fayyisa jechuudha. Kutaa kana keessatti kan ergaan kun dubbatu egaa lubi akkuma isaan dubbatan gidduu kana dhiiga dhangala'uu keessatti amantoonni baay'ee lubbuun isaanii darbeera. Akka staatistiksiin amma waldaa kiristaanaa qaqqabetti maqaan Yesuus keessa duwwaa gara nama 34tu awwaalame torban kana duwwaa. Kanaaf isa kanaaf baay'ee kadhataa jirra. Lubbuu isaanii Waaqayyo haa boqochiisu karaa Kiristoos. Keessumaa amantoota keenya lixa Oromiyaa jiran, naannoo Wallaggaa jiran, gaddi keessan gadda keenya, dhiigi keessan dhiiga keenya, imimmaanni keessan imimmaan keenya, ba'aan keessan ba'aa keenya. Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos lafa sana irratti waggaa 100 ol lallabameera. Kanaaf seexanni lafa sana irratti duula. Kanaaf seexanni qe'ee sana barbadeessuu, saba sana balleessuu barbaada. Garuu hin danda'u. Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos dhiiga isaatiin hin golga. Amma immoo humna hafuura qulqulluutiin hojii jiru sanaa, humna hafuura qulqulluutiin waan seexanni hojjetu sanaa hin cufna. Sila abbaan keenya lubi Yoonaas waa tokko jedhan. Seexanni iyyuu nuu abboomamaa jedhan. Nama miti seexanni iyyuu nuu abboomamaa. Kanaaf amma humna seexanaa abboomna kadhannaadhaan. Maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan hafuura qulqulluutiin lafarrattis
qilleensa irrattis amma yeroo kana kan hojjetu gara sanas goree garaa jabeessee hadhaa fidee dubartoota jaarsolii daa'imman akka isaan dhiigni isaanii dhangala'u imimmaan isaanii dhangala'u lafeen isaanii garmalee caccabu qeen isaanii garmalee badu humni godhu maqaa ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa kaasee aangoonsaa irraa kan fudhatame haa ta'u. Gooftaa Yesuus ati gooftaa nagaati, ati waaqa nagaati. Waan yaa waaqayyo lafa kana irratti hojjechuu barbaaddu hojjetaa turteetta, hin hojjetta gara fuula duraattis. Humni diinaa si dhaabuu hin danda'u, humni seexanaa si dhaabuu hin danda'u, humni duukkanaa si dhaabuu hin danda'u. Gooftaa Yesuus ati saba kee gargaari. Yeroo kana yaa waaqayyo lafa keenya saba keenya boo'aa jiru, dhangala'aa jiru, dhiiga dhangala'aa jiru, lafee cabaa jiru, daa'imman, dubartoota, jaarsolii, dadhaboota miidhamaa jiran, qee barbadaa'aa jiru hundumaa ati dhiiga keetiif harka keetiin nuu golgi. Yaa waaqayyo ati nuu qaqqabi, ati bira nuu ga'i, nagaa nuu fidi gooftaa Yesuus. Gooftaa Yesuus meeshaa waraanaa maarashaa ta'u, maacidii haa ta'u. Gooftaa Yesuus warri wal jibban walaa jaallatan, warri wal waraanan walaa hammatan, warri wal ari'an walaa simatan maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaa fidi gooftaa Yesuus. Araara nuu fidi gooftaa Yesuus. Tokkummaa nuu fidi gooftaa Yesuus. Nu ga'a lolli, nu ga'a hidhaan, nu ga'a ari'atamni, nu ga'a buqqa'uun, nu ga'a beela'uun, nu ga'a boo'uun, nu ga'a dhiiguun maqaa Yesuusiin ati nagaa kee nuu fidi. Lafa keenya irratti yaa Waaqayyo ati nagaa nuu fidi. Garaa jabaa, garaa dhagaa ta'e ati nuu jijjiiri. Isa kana dabarsinee harka keetti laanneerra. Yeroo kanaa kaasee lafa irrattis waaqa irrattis qilleensa gidduu kan hojjettan humni hafuura seexanaa Luusifariif Saaxinaa'el yeroo kanatti maqaa Yesuus Kiristoosiin hojiin keessan kan barbadaa'e haa ta'u, lafa sanarraa kan buqqa'e haa ta'u, garaa saba sanaa deebisii ijaari. Manni barumsaa, manni hakiimii, manni murtii, manni hundinuu hojii haa jalqabu, nagaa haa argatu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen, ameen, ameen.